بسم الله ما شاء الله حالك أنام في أماجرة عربية مجلسين هذا ترى اللي ربي إن شاء الله إرسي أبو بولشو إرسي أبو بولشو ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء كفون بوليان كيا عربية مجلسي كان أما في أوفي يرو كانت تفان جروتو أكاسيل كيا إبسي me haguma inni dheeratu sin agarsiisu fi malee waan xiqqoo viidiyoo kana yeroo ammaa kanatti sagalee irratti godhaa jira baraabbadhee jira jechuun baay'ee bareedaadha. Mashaallah ani isiniin jechuu osoo hin taane yeroo baay'ee wantoota ani wajjadhu isin murteessaa isiniin jedhaa jira jechuudha. Amma bal'innuma isaa dheerina isaa haa laaltanii fi eegas immoo waan gabaabaa waraabee jira jechuudha yeroo feenutti. Isa kana jechuudha. Kaduraa sunii fi kun garagara fakkaatami isuma tokko isiniin jedha. Rabbiin kenna yeroo fakkeenya nama waa baratee fi waa hin baratini walitti fakkeessu hali yastawi dhulumaatu wan nuur sila dukkanaa fi ifnanni wal qixxaata jedhama Arabiyaa majlisiin kun ani jechuun ayata kana umadasna jedhee fudhadhe ani dukkanaa fi ifnanni waliin fakkaatu akka inni bareedu mee ilaala dhugaa rabbiitti baay'ee takka sidditi jedhee baay'ee bareeda jechuudha. Meetira 8 ansan bal'innuma isaa halaaltanii fi malee yeroo sanitti bakka ifaanii na bareedenaan ifne jechuudha. Eegas immoo makiinaan as dhaabbataa daqiiqaa takkaafillee namaan dhaabbatanis warri waa feetan beekuu dandeettanii hagatti matana haa mul'atumaaf haga kana fudhadhee haga kana waraabee isiniin jechuuf fedheeti akka inni bareedu argitanii maashaallah abbaa tiknasii soddomaati almuniyee midhaanii akkasumallee gatii isaallee isinitti mobboleeyyan gatii algaa gatii qumsaaxinii gatii arabiyaa majlisiillee hamma dhumaatitti nafaana turaa isiniin jedha mee bareedamoo hin bareedu jettan namoonni gariin kalarii kana filatan jechuudha maadii kana sukkarii jedhaniin isaa bifa kan adillee miti bakka daalacha aditti hirkata jechuudha akkasii haadha Bilaal wajjin turre waa dubbachuu turre yeroo kana jechuudha. Haadha Bilaal wajji kun Arabiyaa majlisii kana fe'aa jirra. Haadha Bilaal isinirra bareeda. Kan ajaa'ibatti ka wallahi akkana keessaa gubballi rabbi si bareechu. Haadha tanallee rabbiin inshallah irra si haa bubbulchu. Irra si haa bubbulchu maashaallah tabaarakallah waan bareedaa wayiiti wallahi. Waan haga kana waan addaati wallahi. Waan haga kana fudhanne jechuudha. Keessatti viidiyoon nutti hin tolle. Bakka asii haga kana fudhanne atillee asumaan laali isiniin jedha wayitee fe'an immoo isin agarsiisa. Egaa obboleeyyan kiyya meeshaan kuni ka obboleetiiti yaa ishaati baarakallahu fiiki habiibti rabbi barakaa sii haa godhootillee asumaan laalii siin jedha. Alhamdulillahi rabbil alamin kunis nagaa mana nagahee jira dhugaa akkan itti gammadu jechuudha yeroo amaanaan tun nagaan bakka narraa geette yaa rabbi alhamdulillah akkasii meeshaa kana asii feene eegas immoo boorloodha jechuudha. Algaa fi qumsaaxinii fe'uu hennaa asitti taaksiin addaan nu gatte anaa fi haati Bilaal. Isaan na duuba ta'an fuuldura taa'e makiinaan immoo tuyyuu anaaf isaan hin footo abbaa manaa kiyyaa fi abbaa manaa obboleetiitiin Aishaa fi shifeera jechuudha inni gubbarra yaabbate malee fuuldura miti kanaaf taaksiin dhufnee isiniin jedha anu immoo ammallee yoo rabbi na dhaqqabsiisee isiniin jedhe boollotti meeshaa san waraabuu fi wajjin haasa'uu turre kaanu maashaallah alhamdulillah haadha Bilaal tana mee hordoftoota kiyya maashaallah warroonni meeshaa aadaa ajajattanii isaanirraa ajajadhaa isiniin jedha maaliifii namni bakka waan dandahee wal gargaara kun sheeriin kun koomentiin kun viiyuudhaan kun laayikiidhaan kun immoo warroota bakka nama fiduudhaan yuutuuba kanarratti jedheeti inni kun immoo ka beekumsaan kun immoo du'aayiidhaan kun immoo qabeennan waan garagaraatiin namni walii humna jechuudha namni namaan tola bofni biyyeen tolaa jedha akkasii hordoftoota kiyya meelaala poostadha jechuudha kuni gara boolloo ol deemaa jirra boolloon teenallee poostaa fakkaataa jirti maashaallah tabaarakallah akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyya mee harkaan laayikii tuqaa koomentillee yaada keessan kennaa akkasuma hiriyoota keessaniif obboleeyyan keessaniif sheer godhaa yoo viidiyoon kenna isinitti tole. Ilma namaatirraa hanqinni dhabamuu hanqinni yoo jiraatillee kana sirreeffadhu jedhaa isiniin jedha ani immoo ajaja keessan guutuudhaaf qophiidha waan isin naan jettan eeshi qofa jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya alhamdulillah rabbi wajji bultii nu haa baasu baay'ee takka dadhabaa dhufe subii bakka hin amantan yeroo ani wantoota tokko sirreessuuf jechuudha meeshaa kana tartiibatti deebisuuf maal tartiibatti deebista jechuun keessanii nafuumi walumaa galatti baay'ee tokko ka dadhabe'an na akkasii
rabbiin kiyya nu maraafuu haala hafisuu obboleeyyan ta'e warra alaan ajajatanii jechuudha meeshaalee kanallee haala kanaan qoqopheeffatanii itti gallaaf qophaa'an hundaa nagaan itti sin galchee nagaan itti sinaa fayyadamsiisuu boostan kana fakkaatti. Karaa eessa deemaa jirra isiniin jedhe gara boolloti isiniin jedha. Boolloo ga'u kaane isaan immoo nu dura gahan jechuu zilaaqii deeman nu taaksii yaabbannee deemaa turre waan ta'eef yeroo ani dhufu meeshaa kalas abbaan makiinaa akka malee kana lolaa irraa gadi buusan ta gubbarra ta qumsaaxiin irraa san yoo isaan qumsaaxiin ol fuudhuuf akkana jedhan bira ga'e jechuudha. Yeroo san viidiyoo waraabbatuuf qulfii qollofanii qulfii naa hennaa jedhanii jira jechuudha. Ka gubbarraa irraa lafaa buusan isiniin jedhe miidhugaa obboleetiin ta'enna dizaayinima algaa fi qumsaaxinii adii saniin qalamii kanaan hojjechiisatte jechuudha. Bunni aduu keessa jira akkana jira malee baay'ee bareeda dhugaa rabbii yoo bira gahanis jechuudha. Baay'ee bareeda. Adiin dhiyootan obboleetii ta'ennaaf dheeraa geessinis maashaallah hedduu kadas nama jedhudha. Kan ammoo tuyyuu jechuudha. Haara waayyuu jechuudha dizaayinii maashaallah dizaayiniinis duraa tahe wantoota tokko tokko itti dabalaniif jechuudha. Isiin bakka itti himi baalaamooyan hin beekaa dhiisii jennaan ta darraajaa tana tajalaa keessatti illee masaabaa qabdi. Masaabaan sunillee qulfii qabdi jechuudha. Viidiyoon hin muddama waan ta'eef gadi nan mul'ifne as keessa masaabatu jira jalaan isillee gara keessaan qulfii qabdi. Asirratti illee ka uffata allagan kana gubbaa jalaanillee madardaraa qaba akkasumallee daawwitii keessa naa ta'u jette jechuudha. Mastaawatii maannaan jedhan sila afaan oromootiin maal jedhamti jennaan fuullee mee amma beeytani obboleeyyan fuullee jedham jechuun maa inni mee naa deebisa. Kana keessallee masaabaa qabdii isiniin jedha maashaallah baay'ee bareedaa tokko keessuma keessaa qabdii meedas isiniin jedhu qumsaaxiniin kun jechuudha. Waan ofii hojjechiiseefis osoo hin taane dhugaa baay'ee dasna jedhe namoonni tokko tokko hin bakka akka malee wanna jedhan kunniin immoo isaanuu hin beekan itti himi dhiisi jedhan. Isaan akkas jedhanii jennaan haala kanaan ofumaa isaaniitti saddeeti godhanii tolchaniif jechuudha. Maashaallah tuni komidiin obboleeyyan kiyyaa garuu dizaayiniin isuma adii saniini qalamii qofa jijjiirame jechuudha. Qabannaan isii mee warra asirratti jechuudha masaabaa sarkisan kana wanni kun yoo irraa bu'e akkam godhani jettanii ijoollee meeshaa kanniin ajajattan ka ganaa hin beekin ka ajajamee jirutu na gaafate jechuu ka ajajanii achi jiran hin bu'u akkanuma fakkaata jechuudha. Kanuma fakkaata qabannaan isaa kuni ka harkaan as qabanii as harkisan sanis ta'u akkanumallee akka korboo kanas ta'u ani garuu natti tola dhugaa baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa gatii isa hundaatu isinitti hima hage xumuraatitti na faana tura muddama isiniin jedhee miree obboleeyyan bakka wallaahi isaan immoo fe'uuf dhaabbatanii haganumaa mana tursistan jedha abbaan makiinaa immoo jechuudha. Deemee geessee deebi'ee innillee tarii hiree isaa hojii isaati riskiidha waan ta'eef dalagaa biraa barbaadatuuf malaa isiniin jedha. Haala kana kinootuu kana jecha obboleeyyan ka gubbarraa buusanii malirratti yeroo dhaabbatu baay'ee bareeda jechuudha maashaallah akkaataan qalamiitti dibanillee jechuudha. Haala kanaan itti baay'atanii qumsaaxinii ol fuudhanii fe'aa jiranii. Arabiyaa majlisii immoo keessaa gaagguuran jechuudha. Maaliif meeshaan kun bakka kanama tokkooti waan ta'eef walirratti akka dura fe'ame sanitti hin fe'amu walirraan hin fe'amuuf isa jalaa gaagguuranii arabiyaa majlisii akkasii qumsaaxinii kana dhaabanii kanin immoo jechuudha tiraasiiwwan tanniin garaa keessatti guuranii namni malaanii miiree obboleeyyan kiyya malaan galanii bar malaan bishaan waddanii jedhan malee bishaan barii waddamu akkasii haala saniin fe'aa jiranii isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa sun immoo tuyyuu anis numatti tottoleetiniin komidiin irra kan jirtu qabannaa tana isinitti agarsiisaa jira. Yoo sana haasa'e garuu sagaleen qilleensa qabaa fi waan babbareedduu irratti haasa'e yoo haa ta'u ammallee waan rabbi naa laaffise isinitti haasa'aa jira. Isin immoo tuyyuu uummata keenya ka fiffiigu kana viidiyoon qannasuuf ari'ee jechuudha. Uummata kakkabajamoo itti ani ari'u dhugaa natti ulfaata. Akkasii dhiyootan addatiyya fe'ee alhamdulillah har'ammoo maashaallah abbaan mana kiyyas na wajjin meeshaa kana naannisaa jira waan ta'eef hin gammada dhugaa hin gammada maaliif ko'ummaan natti hin dhagamu ofii isaatii jala deemee gaafa san jechuudha. Namoonni garuu alhamdulillah yeroo sanittis ko'ummaan ani akka ofii fe'uuf dhaqee inni hojiirraa hin hafne jechuu gaafa san hojiirraa hafee meeshaa kana fe'aa jira. Alhamdulillah haala kanaan amaanan namaa hin jabaattii suuta jedhanii ofii jala deemanii obboleeyyan kiyya akka waa irraa hin buune kaasatan yeroo fe'aa kana jechuudha wahitti bu'aa hin cabuutu malaa akkasumallee rigamutu mala jechuudha.
kanaafi osoo ji'a jedhanuu wanni halkanii keessuma jirtii jedhanii mire osuma jedhanuu abba ofumaa itti aanuun ni bareedadha jechuu fedheeteen. Akkasi baarakallahu fiikum ustaadni immoo maashaallah ka meeshaa kana hojjechiisan wallaahi abbaa caalaa jechuun nu caalaa jala deemaan akkanatti nyaatama akkanatti haala kanaan sirreessaa haala kanaan fe'a jedhanii masaawatiin tun immoo jechuudha yookaan fuulleen tuni tan wanbarii itti cinqeelfatan sani takkaayati jechuu wanbarii osoo hin taane ka takkaayati. Kaateebilillee jira jechuudha. Kunniin immoo ka takkaayati. Kaateebiloota illee irraa yaafnee kan teebilii jidduu jirullee irraa fuunee jechuudha. Walitti qabnee hiinii kennineefi jechuudha. Abbaan manaa obboleettii teennaa immoo as jiranii isaan immoo warra fe'atu kana keessa jiran jechuudha. Warra fe'aa jiru kana keessa tariimee isin beekuu dandeetti. Kana hin geessine isaantu dhufee fuudhee hin erginellee maashaallah akkasii warroonni buleeyyan kiyya. Meeshaa keessan haa akka isin jettanitti ajaja keessan guunnee amanamummaadhaan jechuudha. Rabbiin nu haa tiisu. Amanaa ta'ennallee nu haa tiisu. Warroonni barbaadan heloo jechuu dandeettanii feetan manatti isinii geessinaa feetan makiinaa beeynuun isinii erginaa feetan dhuftanii fudhattanii laalaa kennu haala kanaan jechuudha. Fe'attanii akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Maashaallah rabbiin nagaan itti si haa galchu obboleettii Aishaa nagaan nama irratti jechuudha. Wallaahi jireenya gaarii jiraatu hafuura gaarii baafatu nama dadhabbii biyya namaatitti dadhabee irratti immoo tuyyuu boqonnaa argatu rabbi si haa taasisu qaama qalbii teeti fayyaa guutuu irratti si kennee nagaan si haa galchu ina kinoteebiliin Kanaadaa ka jidduuti kuni jechuudha. Irraa baasanii akka hin cabdii fi buleeyyan kiyya haati bilaal asitti illee nama bira jiran sareetii jedhugaa wajjin feene jechuudha. Jiga taane maashaallah. Nullee achi seenee qabachuu dadhabnellee wanti nu dalaynu hin jira bar dhugaa hin jira. Akkasii haala kanaan fe'amee obboleettii teennaa geeffamaa jira meeshaan kunii fudhataa jiranii isiniin jedha. Warroonni barbaadan immoo meeshaalee kanas tahee jechuudha. Arabiyaa majlisii haa ta'u algaa qumsaaxinii biffee haa ta'u meeshaalee mana keessaa haa ta'u warroonni filannoon keessan nu tahee isin keessummeessuudhaaf qophiidha. Lakkoofsi kiyya mootuyyuu isumas irra jiru kana duwwaa 968842526 na argatuu dandeettanii isiniin jedha. Egaa buleen kiyya haga turtii agammaa wajjin turre keessatti wanni ani balleesse yoo jiraate dhiifama naa ta'a. Ilmi namaa kuni kaawaa dogongoruu hin dhabu. Dogongorri yoo jiraate afwaniin isiniin jedha akkuma dura isiniin jedhe ka sirreeffamuu qabuun sirreeffanna. Tanu harkaa baateef immoo tuyyuu mucunyii afaanii jira kana jechuun arrabaan mucucaatu beeytanii. Kun jira wantootuma yaa'anii wannoorraa isin mufatta yoo jiraate afwaniin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf makiina keenya kinoo deemaa jira jechuudha. Gara bakkee geessuu hedduutitti deemaa jira. Isiniin jedha hordoftoota kiyya. Jazaakumullahu anni khayral jazaa aga viidiyoo biraati walitti deebinutti nagaan naa tura isiniin jedha. Laayikii tuqaa warroonni jalqabarraa gammaan hojii turtan ulfaadha isiniin jecha. Laayikii tuqaa akkasuma yaada keessanillee nuu kennaa. Sheerillee taasisaa fedhii keessa yoo ta'e. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Ay hordoftoota kiyya. Sila isin dagatte waa dagatte jettanii waan namni dagate nama yaadachiistanii qumsaaxinii kanaa fi algaa kanas 39 hojjechiise isiniin jedha. Arabiyaa majlisiin abbaa tiknasii 30,17 hojjetamee isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Gatii isinitti himuuf irra deebi'ee isinitti agarsiise. Bakka viidiyoo kanallee laalaa asumaan isiniin jedha. Laayikii fi sheerii fi maal isiniin jenne dura isinitti mannee irra deebi'uun taateere.